Akkam jirtu hordoftoota Walabummaa News Network oduu Oromiyaa irraa nu qaqqabe isiniif dhiyeessina nu wajjiniin tura. Qaamni nageenyaa yeroo ammaa maqaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhuun gochaa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti qofa xiyyeeffachuun ajjeechaa suukanneessaa uummata keenya irratti raawwachaa jiru kun Oromoo kan bakka bu'an miti jechuun jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa shakkii qaban dubbatanii jiru. Akka jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa yaada isaanii Walabummaa News Networkiif kennaniin dubbatanitti poolisiin yeroo ammaa maqaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhuun gochaa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiran sabaan Oromoo osoo hin taane ilmaan nafxanyaa dachee Oromiyaa keessatti guddattee afaan Oromoo bartee ergama mootummaa nafxanyaa kana qofa qabachuun ajjechaa qofa osoo hin taane bifa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran haalaan nu yaaddessee jira jedhanii ajjechaan waggoota lamaan asitti uummata keenya irratti raawwatamaa jiru sirna mootummaa minilikiin nurratti hin raawwatamne inni kun garuu ilmaan Oromoo qaalii manaa fuudhee akka bineensaatti gara jabina ilmaan abbaa tokkoo hanga nama lamaatti lagatti geessee ajjeesee reeffallee akka hin awwaallanneef dhorkaa jira. Kanaaf qofa osoo hin taane safuu fi duudhaa keenyallee cabsuun haadholii fi shamarran keenya irratti gudeeddaa haalaan suukanneessaa ta'e adeemsifamaa jira jechuun dubbatu. Mootummaan nafxanyaa kun namoota saba biroo afaan saba keenyaa baratan nutti bobbaasuun duguggaa sanyii nurratti raawwachaa jira waan ta'eef ammallee qaamni biyya keessaa fi biyya alaa jiran dirmachuu fi akka qabanii fi sabni Oromoo tokkummaa isaa cimsuun tooftaa qabsoo isaa bifa qindaa'aa ta'een jijjiiruun dhabamsiisuu akka qabullee himanii jiru. Waraana warra durii warra dubbiin galeef humna addaa kan Oromiyaa warra durii hillim godhanii diiganii haaraa ijaarratan ishee balleessan. Yeroo ijaaran kana mottam godhanii saba biraa coraniitu saba biraa saba Amaaraa saba Oromoo keessa kan hin taane sassaabanii warra afaan illee hin beekne sassaabanii fidaniitu biyya Oromoo kana keessatti naqanii nama waa'ee Oromummaa, waa'ee lafa Oromoo, waa'ee mirga Oromoo, waa'ee dhugaa Oromoo, waa'ee sabummaa Oromoo nama dubbatu hiyyaafatanii sakatta'anii barbaadanii mana isaa dhaqanii halkan gadi baasanii mana hidhaa kaa'anii mana hidhaa keessaa baasanii bakkeetti dhaqanii ajjeesu. Inni kana godhu immoo silaa mootummaa miti. Mootummaan akkasiin godhu ture. Mana hidhaatuu qabu mootummaan seerrutu jiru heerrutu jiru utuu mootummaa ta'eera ta'ela seeratu jira utuu mootummaa ta'e heeratu jira mana murtiitu jira ture poolis xaabiyaa jira ture poolisiitu dhimma kana qoratee sila seeratti dhiyeessee manni murtiitti murteessa amma qabeetu dhaqee mana keessa kaa'ee mana hidhaa keessa kaa'ee achi immoo halkan baasee dhaqee ajjeesee akka reeffillee hin argamneef daggalatti gata amma ga'eessa jirraa. Reeffa daggalar namin qabama qabamee dhaqee hidhama reeffa daggala keessa barbaadu karaarra barbaadu eessatti immoo geessan eessatti immoo ajjeesan iddoo kamitti immoo gatan walin yaafata lafa allaattiin itti buutu barbaadama biyya Oromoo fi Oromiyaa keessa kaaba Oromiyaa kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa ba'a Oromiyaa keessa giddugala Oromiyaa keessa reeffi Oromoo yeroo ammaa kana bakkee keessa sakatta'amutti jira. Kanaaf amma kan ajjeesuutti jiru waraana warra booddana kana Shimallis ofii isaatii leenjisee lafattiin hin qabnudha. Lafattiin hin qabnu Oromoo manattiin hin qabnu ajjeesaa nama dhimma Oromummaa sabboonummaa Oromummaa qabu jedhee qajeelfama kana kennee gadhiise. Isaan ajjeesuutti jira amma har'a isaan ajjeesuutti jira. Mana dhaqanii jaarsaaf jaartii jaarsa baqachuu dandeenya. Jaartii baqachuu hin dandeenye abbaa manaa fi haadha manaa wal biratti ajjeesu. Haadha birattitu ijoollee ajjeesu. Tokkitti ajjeesanii isa lamaan ishee ajjeesu. Tokkitti ajjeesanii utuu dhiisanii isa hinnaangootti ta'e beekne. Oduu miti minni kun isa bira jirru isa argine malee hinnaangootti utuu isheen boossu boosisanii gadi baasanii ajjeesan. Limmutti kunoo akkasi manaa gadi baasanii haroo limmutti akka kana. Iddoo hundumaatti kanatu jira. Kan kana gochuutti jiru warra amma booddana kana mootummaan leenjisee mootummaan Oromiyaa garuu mootummaa Oromiyaa jenna mitiire jecha biraa hin qabnu. Isaantoo meeshaa of harkaa qaba. Isaantoo jabina qaba. Isaantoo aangoo qaba. Heerroo isaan harka jira. Seerroo isaan harka jira. Kanaaf mootummaa jennaan. Garuu mootummaa miti.
mootummaan isaanii fulbaana gaafa 25 raawwate xumurameera. Amma akka shiftaatti jarri kun saas hidhuun utuu isaan irra jiru utuu mootummaa ta'aniiru ta'e kana godhu ture. Amma deebanii ajjeesanii dhala Oromoo bakkeetti gatu. Jaarsa Oromoo ajjeesanii bakkeetti gatu. Jaartii Oromoo ajjeesanii bakkeetti gatu ijoollee Oromoo. Fiixuut kuni duguugaa sanyii jennani. Duguugaa sanyii irratti gaggeeffama. Poolisii humna addaa warra jedhaman kun kanuma 10 kana keessa argine gara lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gawoo Qeebbee bakka jedhamutti humna addaa kun uummata aanaa Gawoo Qeebbee uummata barnootaan illee kan waa tokko hin beekne kan daandiin makiinaa hin qabne kan karaan makiinaa naannoo isaa hin galle uummata nagaa irratti dhukaasa bananii kan waan tokko keessa hin jirre hanga nama 8 bakka tokkichatti shanee qallabdu jechuudhaan shanee deeggartu jechuudhaan iddoo tokkotti fixanii isaanis uummati keenya miidiyaa irratti bee iyyatu miidiyaa irratti bee sagalee isaa fuudhu waan hin qabneef sagaleen isaa ukkaanfamee uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Poolisiin humna addaa kun uummata Oromoo fixuuf uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf kan hidhate uummata keenyatti kan gadi bobba'e kumaatamaan uummata maatii isaarraa buqqisanii iddoo biraatti geessuudhaaf iddoo isaa itti geessan kan nu galaa hin jirredha. Poolisoonni jedhaman kun biyya keenya irratti kan uummataaf bu'aa tokko kan hin finne afaan qawwee bichaadhaan yoo namni gabbee ol gale eessaa dhuftee eessa deemtee eessa oolte jechuudhaan gaaffiidhaaf gidiraa hamaa uummatarraan gahaa jirudha. Poolisiin kan jedhamu uummata eeguudhaaf kan uummataa jedhamee kan kaawwame malee uummata duguuguudhaaf uummata fixuudhaaf uummata ajjeesuudhaaf kan hin taane ture. Seera mootummaa dhaaba kanaa keessatti yeroo jalqabaatii kaasee poolisiin nageenya uummataa eega malee uummata fixa jedhee uummati keenya abdii irraa hin qabu. Uummati keenya gowwaas waan tureef uummata silaa kan poolisii jalatti baqatu. Poolisiin kun uummata waan gargaaru fakkaataa uummata keenyatti dhukaasa banaa kan meeshaa tokko hin qabne uummata harka duwwaa akkanaan bakka tokkotti namoota 8 fixanii bakka tokkotti nama 3 fixanii isaanis aanaa Gawoo Qeebbee Tulluu Shimalaa bakka jedhamutti ijoollee nagaasee ol deemtee gad deemtee nagaddee maatii ishee jiraachistu kan ittiin barnoota barattu bakka tokkotti fixanii gandisichaa warra Baabboo iddoo jedhamutti kan maqaa isaanii illee Taajuu Adam kan jedhamu hojjetaa manaajira kanuma dhaaba kanaa kan ture sababanni rakkina daandiitiif kan ta'e walgahii isaa waaman irratti dhaqee hirmaachuu dadhabee jennaan dudduubaan dhufanii halkan sa'aatii 11tti mana isaa keessaa fuudhanii barii lafaa karaa dudduubaatiin akka bineensaatti dha'anii karaa gubbaa buusanii deemanidha. Inni kan biraan mucaa gara magaalaarra deemee hojii qaansiraa hojjetee deebi'ee gara maatii isaatti deebi'ee hiyyeessa kan waan tokko hin qabne kan waan ittiin of bulchuu hin qabne poolisiin humna addaa kun dhuguma nu eegu jedhee uummanni keenya yommuu isaan dhufanitti naannoo jiraatu keessatti argees irratti ees kan hin beekne poolisoonni kun akka diinaatti mucaa Maamad Ayyaanaa kan jedhamu ajjeesanii reeffa isaa magaalaa Sichaawoo bakka neetwoorkii jedhamtutti reeffa isaa saree ajjeesanii saree nyaachisanii jiru. Kun ragaa qabatamaadhaan miidiyaan biyya keessa jiru dhaqee waraabuudhaaf rakkoo hamaa keessa waan jiruuf rakkoo hamaan duraan gaanii jiru. Kana malee Lalisaa Shibbiruu kan jedhamu magaalaa gabaa dhufeetuun waa bitatee deebi'u dudduubaan guraniitti dhukaasanii rasaa 3 ajjeesanii utuunni iyyuu saanjaadhaan dudda keessa orfanii ajjeesanii mucaan kun abbaa faarii akka fuudhanii hin awwaallanne illee godhanii rakkoo hamaa keessa jira uummanni. Poolisiin biyya eega jedhamu kun akka biyya keenya keessa Oromiyaatti akka godina lixaatti akka Qeellam Wallaggaatti uummanni keenya poolisii humna addaa jedhamtu kana yaaddoo seerraan kan ka'e gara biyya gadhiisee bakka itti godaanu dhabee cinqii hamaa keessa jira yaaddoo hamaa keessa jira. Poolisiin uummata eega jedhamee uummata irratti gadi bobbaafame kun kan diinaan nafxanyaadhaan guutamee uummata Oromoo haleeluudhaaf fi ajjeesuudhaaf lafarraa duguuguudhaaf kan ba'edha malee poolisii uummata eegu miti poolisii humna nagaa miti. Kun humna addaadhaa. Uummati keenya kana hubatee iyyata isaa gara qaama isaaf dhimmuutti akka iyyatu malee jennee uummata keenya irratti dubbiin si'a meeqa kan ka'u rakkoo cimaa keessa jira afaan hin qabu. Poolisii humna addaa kanatu uummata duguugaa jira uummata fixaa jira uummata ajjeesaa jira uummanni illee karaa dhabee cinqii hamaa keessa jira. Kanaafuu poolisiin kun poolisii uummata eegu miti. Qaamni biraan illee akkasitti nuu beekuu qaba. Uummanni illee miidiyaan garaagaraa illee gaddeemee waan kana nu hubachuu qabaa jenna. Humni addaa Oromiyaa kan jedhu sabaaf sablammoota garaagaraatu keessa jira. Oromoo qofas miti. Humna addaa Oromiyaa kan Oromiyaa eeguuf ijaarame otoo ta'e Oromoo qofa ta'uutu irra jiraata. Uummata Oromootiif kan ijaaramee fi
bulchiisi Oromiyaadhaa fi Oromiyaan filatee qabus hin jiru amma. Bulchiisi mootummaa Oromiyaa naannoo mootummaa Oromiyaa kan jedhamu kuni mootummaa Oromoo bakka bu'e utuu hin taane mootummaa uummata Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo keessaa bakka bu'ee taa'utu jira. Inni immoo kan inni ijaarrate caasaa ofiisaatii amma gajjallaatti gadi diriirfatee ittiin biyya kana bituu barbaadu jilbeenfachiisuu uummata Oromoo jilbeenfachiisuu barbaadu humna isaan kana deeggaruudha kan inni ijaarrate. Isaan kun immoo hundi isaanii Oromoo miti. Baay'een isaanii iyyuu Oromoo miti. Saba kan biroodha. Isaan kun immoo yeroo hunduma yeroo isaan uummata ajjeesan, yeroo isaan jaarsa ajjeesan manaa gadi fuudhanii, yeroo isaan dargaggoota ajjeesan, yeroo isaan shamarran ajjeesan, yeroo isaan mana jiraattotaa guban, mana qotee bulaa yeroo guban, qabeenya qotee bulaa yeroo isaan saaman, qabeenya magaalaallee haa ta'u yeroo isaan qarshiillee mana keessa saaman akkasidha. Humni addaa Oromiyaan jedhame odeeffama malee humna addaa Oromiyaa miti kun. Humni addaa kan Oromiyaa utuu ta'e Oromoon ajjeesu. Inni garuu Oromoo ajjeesa, Oromoo balleessa, sanyii Oromoo duguuguudhaaf balleessuudhaaf lafarra warra sirna nafxanyaa durii leellisanii wajjiniin waliin ta'anii uummata Oromoo balleessuuf kan qophaa'e humna akkasiiti malee humna Oromiyaadha jechuu hin dandeenyu nuyi. Maaliif Oromoodhaafis dhaabbatee hin beeku. Guyyaa tokko Oromoodhaaf isaa dhaabbatus arginee hin beeknu. Kan isa hoogganaa jirus immoo waraanuma humna addaa jedhamu kana keessaayyuu kan isaan hoogganu iyyuu saba kan biraadha. Amaara fa'aa arginan kan isaan hin hoogganu. Amaara jechuun immoo sirna mataa isaatii ijaarrate kan Oromiyaa jilbeenfachiisuudhaaf yeroo ammaa halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirudha. Kana kan hubannu nuyi. Afaan qawweetiin taa'a malee humna waan qabuuf taa'a malee seera qabeessa ta'e heerri kun deeggaree heerri biyya kanaa. Heerri biyya kana nuyi ittiin bullu bitaan mirgi eegame kan ittiin bullu isa deeggaree miti kan inni taa'u waan ajjeesuuf waan hidhuuf waan buqqisuuf waan olii gadi joorsuuf taa'a malee lafa lixu dhabee taa'a malee sabni kun filmaanni inni achitti geggeeffame innuu seera qabeessa miti. Mootummaa seera qabeessa miti nama taa'utti jiru kun abbaa humnaa abbaa gidiraa isa saba Oromoo kanarra saba Itoophiyaa sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru. Sidaamaan gidirsa, Kambaataan gidirsa, Walaayittaan gidirsa, Sumaaleen gidirsa, Beneeshaangul Gumuuzin gidirsa, Oromoon gidirsa, kan inni hin gidirsin hin jiru. Koonsoon gidirsa, akka saree bakkee keessatti ajjeese saba hundumaa. Ilaama sodaan jiru biyya kana keessa utuu heerri akka bahe kanatti akka heerri kun jedhutti biyyi kun hin bula ta'e gaarii ture. Attamitti silaa wanti ta'uun irra ture heerri kun qulqulluudha. Sabaaf sablammiin biyya kana keessaa federaalizimiidhaan bula jedhee ture. Amma garuu inni kun hafee gara tokkichummaatti gara alaabaa Minilik gara tokkichummaa Itoophiyaa tokkitti isee jettu. Saba qomoo 84tu biyya kana keessa jira. 84 ol isaan ol hin qoratamne iyyuu malee. Saba hamma kana humnaan aangoodhaan Minilik walitti qabee Teewodiroosii jalqabee Minilik harka muree harma muree kolaasee bakkeetti ajjeesee isanni fixe kanatu sabni kun immoo isa laaleeffatee jira. Laalaa isaa qabatee jira. Isaan immoo isatti deebifnee isa bulchina isaan bulchina akkasitti bulle Itoophiyaa ishee dur badde kana ishee dur yakkaan dhiigaa walitti qabamte kanaan bullaa gara sanatti deebifnaa jechuutti jiru isaan. Sabni kun immoo isa kana fudhatu. Sababa sabni kun isaan fudhannee amma sodaan isa kana gaala. Sodaan isa kana. Gaafanni isa kana achi geessee jedhu sabni een jedhu hin fudhatu. Konsoon een jedhu. Walaayittaan een jedhu. Sidaamaan een jedhu. Somaaleen een jedhu. Beneeshaangul Gumuz een jedhu. Kambaataan een jedhu. Kanneen sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiran isa tokkotti sana ahaaduu isani jedhu sana alaabaa tokko amantii tokko biyya tokko saba tokko siyaasa tokko isani jedhu hin fudhatu sabii biyya kana. Isa kana wallaalaa ta'e mootummaan kun kana sodaan amma jiru. Isan wallaalaa ta'e kana utuu beekee maal barbaadduree yaa sabaa maal isinii wayyaree meettam goonuree jedhee warra kanaan dura isa jala hiriiree dubbii sobaatti himu dubbii sobaa gorsu dubbii sobaatiin jedhii jedhu amma habashoonni isa jala goranii isa miilla isaa jala taa'anii akka godhi jedhii gorsu isa mitamma silaa gara nagaatti sabni kun gara nagaatti akka dhufuu fi gara tasgabbiitti akka dhufuu fi waliin akka jiraatuuf tokkummaan akka uumamuuf federaalizimiin dhugaa fedha saba kanaa irratti hundaa'ee yoo hundaa'ee qofa kan jiraachuu danda'amu. Kanaa ala hin ta'u
Kana ala sodaa guddaan isa kanatti aanu sabni kun walitti hadhaa'ee dur waliin jiraata laa hubadhaa. Dur waliin jiraata. Walitti adeema, wal awwaala. Waamicha walii dhaqa. Waliin jiraata, jireenya waliin qaba. Amma kanatu harka keessaa fudhachuutti jira. Kan kana gochuutti jiru mootummaadha. Akka namni waliin hin jiraanne kan gochuutti jiru. Isa tokko ofitti qabee, isa kaan achi ofirraa qabee. Isa tiyyeettetu qajeeltoodha Habashaa of jala kaa'ee, isa sabni biyya kana keessa jiru, sabni biyya kana keessa jiru, sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru. Isa fedha isaatii achi waan darbateef, achi waan ofirraa gateef sabni kun gara fuulduraatti hin ajajamuu fi biraa badeera, gargar cicciteera. Tokkummaan biyya kanaa hin eegamu, sodaa kanatu jira. Kanaaf ila furmaata kanaaf wanti taa'u gadi bu'ee raawwatee ofii isaatii isa kaa'e utuu hin ta'in ofii isaatii kaa'e jaarsolii ila kan inni siyaasaaf tarreeffate jiru kan saati isaan abbootiin amantii kan siyaasaa jiru abbootiin gadaa kan siyaasaa kan saa jiru qaamoleen siyaasaa kan saa jiru kan saati alala. Kan saati wajji walii galeela silayyuu kan saati ala warra jiran mee maal goonu attam goonu jedhee gadi bu'ee saba kana bira gahee mariisisee gaafatee federaalizimii dhugaa akka fedha saba kanaatti hundaa'ee yoo hundeesse qofa kan inni nagaan jiraatu sabni kun walitti qabame kan kanaa alaa gargar ciccitee badeera. Of keessan jiraachisu sabni Sumaaleen of keessan jiraachisu hubadhaa. Habashaa nama iddoo jiraatu hin qabu. Gumuz of keessan jiraachisu. Achi yoo tuttuqu Oromoon of keessan jiraachisu fokkisaa ta'e yeroo mootummaa ta'u tuttuqa mootummaa ta'u Oromoo miidha. Kanaaf kan baatan of keessan jiraachisu Sidaaman of keessan jiraachisu Walaayittaan of keessan jiraachisu Koonsoon of keessan jiraachisu har'ayyuu du'uutti jiru har'ayyuu manni gubachuutti jira. Sababii kanaatiif kan kana gochuutti jiru hansalphina kana diigama kana badiisa kana hiyyuma kanatti kan geessuutti jiru mootummaa kanaa kan ammoo hubachuutu irra jira jechuudha jedhe. Kanaaf ani kanaaf kanan jedhu wanti inni gochuun irra jiru jalqaba warra hidhamanii mana hidhaa keessa jiran warra Baqqalaafaa, Abdii Raggaasaafaa, Koree Gammachuu Ayyaanaa, Jawaar Maarmaarfaa warra hidhaa jiran Oromoo bakka bu'anii warra jiran ija Oromoo warra ta'an hidhaa keessaa baasee akka biyyi kun walitti qabamtee nagaan jiraatu yoo barbaadame kun godhamuun dirqama. Baasee bakkee keessatti baasee bilisaan yoo jiraatan qofa. Lammata immoo amma wanti hubatamuu qabu Oromoon akkuma beekamu baha Afrikaa kana keessatti abbaa biyyaati. Gara Sumaalee yoo dhatte immoo Oromoodha. Gara Keeniyaa yoo dhatte Oromoodha. Sudaaniin dhaqe Oromoodha. Harki caalaan isaanii. Asuma Maqalee keessa jiru. Eertiraa keessa jiru Oromoon. Lafti isaan hin jiran. Jibuutii keessa jiru Oromoon. Afaan Oromoon dubbatama. Ameerikaa keessa biyya Ameerikaa. Hin waldhaaleema. Oromoodhaaf utuu iddoon kenname lafti kun kan saa ta'uunsaa beekame jala murame eeyyee jedhame abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'e abbaan fedhe keessa jiraachuu danda'a. Ameerikaa dhaqanii jiraatu. Jarmaniin dhaqanii jiraatu. Awurooppaa dhaqee jiraata biyyi. Akkasuma dhufanii biyya kana keessa jiraachuu danda'u ture. Amma immoo biyya kana akkas jeeqanii nagaa dhoowwanii jaarsa salphisanii jaartii salphisanii hayyuu Oromoo hidhanii dura buutuu Oromoo hidhanii biyya kanan bulchinaa baha Afrikaa kanatti nagaa kennina jechuun argaatti jirraam salphinatu jirala ilaama diigamutti raam. Sudaan maal keessa jirti? Amma Keeniyaan maal keessa jirti? Eertiraan maal keessa jirti? Addunyaan Itoophiyaa irraa marka deeffateera. Gara salphinaatti adeemutti jiru. Kanaaf isa kana hin beekne yoo hin danda'ama ta'e gurrisaan dhagaa yoo ta'e mootummaa gurra qabu yoo ta'e mootummaa biyyi kun kan kooti jedhu yoo ta'e Oromoodhaaf iddoo kennee dhagahee waan Oromoon jedhu sabni Oromoo kan jedhu fedha Oromoo gaafatee yoo dhimma Oromoo bakkaan ga'e malee baha Afrikaa keessa kan saa miti baha Afrikaa keessa nagaan hin jiru. Waggaa lamaa walakkaa kana keessatti salphinni Oromoo irra gahe, duyyuu Oromoo irra gahe, diigamsi Oromoo irra gahe, hagabuun beelli dararamni Oromoo irra gahe waggaa 27-28 keessatti isa geggeeffame caala. Hubadhaa bara sana keessa hiriirri nagaan ba'a. Bakkee keessatti namoota muraasa kan rukutamu. Amma ajjeesanii bakkeetti gatu. Bara sana keessa sababii kanaatiif salphina waggaa lama bara Abiyyi Ahmad kana keessatti Oromoo irra gahe argee hin beeku. Tokko
fakkeenya isinii kenna. Somaalee keessa sabni Oromoo buqqa'eetu deessuun bakkeetti deesse hubadhaa. Deessuutu aduu keessatti beekaa buqqisiise kan wallaaleeti miti. As karaa gumus karaa lixaa kan karaa gumus keessatti buqqisiise isa mataasaa buqqisiise. Kunoo karaa dongoroo kana keessatti buqqisiiseera. Kana qofa immoo miti kallattii garaa garaatiin Beneeshaangul Gumus keessatti Beneeshaangul dhiya Oromiyaa kana keessatti lafinni buqqisiin jiru. Sababii kanaatiif Oromoon du'ee kan bakkeetti gatame waraabessi kan nyaate bara Abiyyi Ahmadi. Oromoon kan salphina keessa hubadhaa duris isatu miila kuteem. Sakiritii tureemin dhinsaa keessa tureem. Kafaloorra kan miira kuchisiiseewu. Jaalli tasfa'uun camadaa kan mana hidhaa keessatti ajjeesise eewu. Isa mataa isaati. Laggasee wayii kan ajjeesise daggala keessatti nama gabuu taa'ee dhimma Oromoo baatee adeemu kan ajjeesise eewu. Isa mataa isaati. Sababii kanaatiif salphinni isa durii caalaa. Isa bara Miniliki caale. Bara Miniliki tokko sabni kunis goobanama sanatu naa ta'a se'e akka kanan galleef. Bara Haile Sillaasee immoo xaayituu intiraatu gola keessa jira. Yeroo sana immoo namoonni gola mootummaa keessa jiru. Haile Sillaaseen itti mataan isheeyyuu mootummaadha isheeniyyuu Oromoodha isheeniyyuu. Inni Haile Sillaaseen iyyuu mataan isaa Tafarii Mokonnin iyyuu Oromoodha. Sababii kanaatiif Oromoodhumatu Oromoo miidha. Akka amma kan isa kanaan immoo hin beeknu qomoosaa an Oromoodha isaa jedhu dhiisusi garuu afaan isaa immoo egaa an Oromoodha jedhe haa ta'u. Bara isaa kana keessa salphinni Oromoorra ga'e bara Miniliki caala. Bara isaa kana keessa salphinni Oromoorra ga'e bara Mallasee caala. Bara Haayile Maariyaam caala. Bara Mallasee yooma xinnaate namni ni dhama malee bada akkas du'ee deessuun hin duuneen bara sana. Deessuu rasaasaan hin rukunneem. Durba bakkee keessatti dha'anii hin ajjeefneem. Ajjeesanii daggalatti hin ganneem. Allaattiin hin nyaanne. Sareen hin nyaanneem. Amma sareen nyaata erginaam. Mana tokko keessaa gadi baasanii jamaa obbolaa lama wal biratti hin ajjeefneem. Bara Abiyyi Ahmadiin kun kan argine. Garuu Oromoodhaaf hin jedha malee. Salphina hammana ga'u kana keessa jira. Utuma lakkoofsaan utuu lakkoofne du'a bara Abiyyi Ahmadii du'e gadi inni bara Mallasee kan du'e. Bara Haayile Maariyaam kan du'e. Salphina hammana ga'u nurra kaa'ee jira Abiyyi Ahmadi. Kana Waaqayyo nurraa kaasaa nurratti hin ilaalu salphina hammana ga'u. Beelli bara kana dhufe bara namittii kana bara Abiyyi Ahmadi. Namicha wallaalaa kana yooma danda'ame yoon dhagaa ta'e Waaqayyo garuu dhageessisa. Waaqayyo kana calluma jedhee salphina hammana ga'u kana keessatti nun dhiisu. Namaan hin jiraatinaan jenne namaan hojjettanii hin jiraatinaan jenne kee waliin hin jiraannu hin jenne wajjin nyaattuutti jirra walii yaanaa walitti dirmannaa waamicha walii dhannaa garuu namichi kun saba kana kolonii adda ta'eef qopheessee salphinatti geessuutti jira waan ta'eef kun mootummaadhuma sadan kanaan hin dorgomamu kana biyyi kun. Yakki saba Oromoo irratti geggeeffame. Bara kana keessa abbaa biratti kan dhala sagaggalan. Abbaa manaa biratti kan waraanni haadha manaa Oromoo sagaggalte bara kana keessa. Bara Mallaseen turre kun. Kuni waan dubbatamu miti. Salphina guddaatu saba kana irratti ta'utti jira. Yoo Waaqayyo nu dhagaye malee namni nu dhaga'u hin jiru. Addunyaan calluma nu hin jedhe waan jennu hin qabu. Afaan hin qabnu. Sagalee hin qabnu. Humna hin qabnu. Garatti deebinu hin qabnu. Taanee du'a eegganna bara keenya eegganna jechuufan jedhe. Oduun yeroo kanaaf qabanne kanuma qophii Walabummaa News Network waliin turtii gaarii.